إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد barnoota keenya kakaleessa baranne keessatti shaashaa bakka lamatti qoodneetiin jirra. Ka jalaa fi gubbaadha. Baraamiyyoonni ammoo kunniin baraamiyyoota asaasiyyaadha. Kunniin ammoo gayra asaasiyyaa miti jenneetiin baraamiyyoota danerree jiru jedha. Kunniin asaasiyyaa kan windoozii wajjin dhufooti. Kunniin ammoo ka haala fedhii hojii keessaniitiin itti gadi buufatuu dandeettanii jenne jechuudha. Hayyeessanirraa kanneen lamaan laallee jirra. Har'amoo kan laallu lamaan kanneen jechuudha. Kuni maalidha? Kuni shabakaadha. Kuni akka abbaan ilmaan ofii hoogganuu danda'utti kompiitara tokkochi karaa shabakaa kanaatiin kompiitara 100 fi hoogganuu danda'a jechuudha. Haadotatu jira. Haada waliin malu walitti hidhaniitiin walitti dabarsaniitiin hidhuu danda'a jechuudha. Shabakaa silkiitti gama shabakaa silkiitti akkas jechuudha. Gama shabakaa silkiitti illee ammallee ka hidhamullee ni jira. Akka fakkeenya warra baankiidha jechuudha. Mallayni tokko biyya tokkorraa yoo isiniif ergamu taate baankii isinitti kaloo dhaqaniitiin keessaa fudhatanii jechuudha gara hidhaa kanaatiin. Inni lammaffaadha salatul mahdhuufaa kana. Salatul mahdhuufaa kan laalla jechuudha. Isiin tuni kana yeroo akkanatti ilaaltanii qullaa jirti. Amma immoo waan tokko fakkeenyaaf isii kana maal jechuudha, waan tokko keessa kaayanii keessaa deeffatu yeroo itti hajamanitti, yoo itti najamin ammoo isii balleessudha. Kan laallu isii tana karaa meeqaan keessa kennu kaa'uu dandeenya? Karaa sadiidha. Tokkoffaadha isii irratti tuqnee milikkata irratti goone kiiboordii irraa dileetii yoo goone achi seena jechuudha. Tokko lammaffaadha isima irratti tuqnee eegasi jecha hadfi jedhu yookiin ammoo jecha dileet jedhu yoo ka filannu taate kunuuti bakka kanaa achi seena. Lama sadaffaadha ammoo waan dileet godhuu barbaanne san achirraa fuunee isimarra yoo kenne inni gala. Karaa sadii kana akkasuma mallee karaa isii keessa itti deebisaniin ilaalla wajjin karaa lama yookiin ammoo sadii ka isii keessa waan sana deeffatuu danda'aniin isii bannaa. Eega isii banneen booda mujallada san gara harka mirgaatiin tuqinaa. Wayita gara harka mirgaatiin tuqinee jecha walatti nu dhufu kanarratti tuqinaa deeffannee jirra jechuudha. Kunooti tokko lammaffaadha. Lammaffaa isimarratti milikkata goonee eegesi ammoo isii bannaa. Eegasi ammoo mujallada san banannaa. Eegasi kun isti'aadaa goonaa jechuudha. Waafiqiidha. Deebi'ee jira kun. Isii keessa naquun lama, isii keessa waa naquun karaa sadiini, isii keessa deeffatuun ammoo karaa lamaani. Amma ammoo wanta isii keessa jiru guutumaan guututti akkamitti balleessuu dandeenya? Karaa meeqani? Karaa lamaani. Karaa sadiini. Karaa sadiidhaan deebisuu dandeenya yookiin deeffatuu dandeenya jechuudha. Hayyee tokko isiin maantun akkanatti jirtii miti kuno ifraag kan jedhu kanarratti dhooyina. Miiseeji sanatti dhufa balleessine tokkoffaadha. Lammaffaadha ammoo lammaffaan isii akkanatti jirtu kanarratti milikkata goonee kuno jecha kana dhooyina. Alumarraan osoo keessa hin seeniin deesaratanatti dhufe. Lama sadaffaadha. Karaan sadaffaan isii irratti dhooynee eegasi jecha waan balleessuu barbaadu sun irratti dhooynee kuno balleessine sadaffaadha. Ammallee karaan
waan tokko ammoo deebisuu yoo barbaanne jechuudha. Akkuma haqulleen karaa sadiidha, deebisulleen keessaa balleessulleen karaa sadiidha. Eegas waasan ammoo deebisulleen karaa sadii. Ka sadaffaa kunoo bakka kana kunoo salaata nama dubbiftu kunoo deebi'ee jira. Kun yoo maali jechuuttu isin dhufa jechuudha. Amma kuni maal jettanii na gaafatu heddan hin beeka. Silaa kana nuu himte kun yoo maalidha. Kasaa isoota isiiti kun hajmiin isii hajmiin isii wantoota isiiti kun isin hin cinqin. Qayyamni isin cinqu kan inni lamaani tokko deebisuudha isin garsiisee mitire kan laaluu barbaadda namni isin kan wajjin laala daddafnee amma kun tokko finnee miti. Eegis illee ammallee kan biraallee fuuneetiin finna achi geessina. Kun amma maal jedha ka keessaa deebisuu barbaadde sanii taadiida irratti godhii kunoo bahe wayan taadiida irratti godhee maal ta'eetiin bahe kunoo amma qullaa jira miti. An taadiida irratti goonaan kunoo bahee jira, kunoo deebi'ee jira. Isinii galee hundinuu isinii galee kuni waytumsanitti deebisuu malafa tokkocha deebisuudha. Kun ammoo malafa hedduu keessaa ka keessaa isin filattan deebisaa jechuudha. Isinii galee jira jechuudha. Hayyee malam tokko osoo salatul mahzuufaan hin ta'in akkamitti takkatti hin dabarsine osoo as keessa isii keessa hin galchiin osoo isii keessa hin galchiin akkamitti takkatti hin dabarsinaa jedha. Shift delete tuutan alaa xuulii taara osoo as keessa hin galin as keessa hin galle yoo isinitti wal fakkaateef laalaa. Kan duraanii dileetii yoo tu'ine eessa gala? Achi keessa gala jechuudha. Eessa gala? As keessa gala. Kanaafuu akka inni as keessa hin galle godhuudhaaf shift dileetii yoo tu'ine maal ta'a? Shift dileetii yoo tu'ine leeta kunoo karaa nagayaa akka duraan as keessa galee hin galle jechuudha. Barnoonni keenya kanumaan xumuramaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.